Sosochiin Itoophiyaa qulqulluu dhaabbata fayyaa qulqulluu jedhu guyyaa har'aa hospitaala kompireensivii ispeeshaalaayizidii alertitti ministeera fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaatiin jalqabsiifameera. Dr. Maqdas saganticha irratti haasaa taasisaniin Itoophiyaan waggoota dheeraaf dhukkuboota daddarboo hanqina qulqullinaatiin dhufaniin lammiilee ishee du'aan dhabaa turuu yaadachiisuun sosochiin Itoophiyaa qulqulluu amaleeffannaa badaa daandii irratti qulqullaa'uu dhabamsiisuunii fi biyya miidhagduu ijaaruun cinatti dhukkuboota daddarboo ittisuun lammiilee hedduu du'aa fi gidiraa garaagaraarraa ni baraara jedhan. በጤና ብቻ እንኳን ብንመለከት gama fayyaatiin qofa yoo ilaalle dhukkuboota daddarboof daddarboo hin taane qolachuuf nu gargaara. Sosochii daandii qulqulluu jedhuun eegalame yoo ilaallu daandiin qulqulluu dhaloonni sochii qaamaa taasisuu akka danda'u lakkoofsa dhibeewwan hin daddarbinee dabalaa dhufe hir'isuuf shoora olaanaa qaba. Daandii qulqulluu qofa osoo hin taane jireenya fayyummaan dhukkuboonni daddarboo hanqina qulqullinaatiin dhufan biyyi keenya yeroo dheeraaf kan ittiin rakkachaa turte. Du'a haadholiif daa'immaniin lammiilee ishee kan ittiin dhabaa turte rakkoo kana furuu keessatti shoora olaanaa qaba. Dr. Maqdas sosochii kana jalqabsiisuu irratti hospitaalli alert fakkeenyummaan kan fudhatame ta'uu kaasuun dhaabbileen fayyaa naannolee garaagaraa keessa jiran sosochii kana irratti dammaqinaan hirmaachuun qulqullina naannoo isaanii fi fayyaa hawaasaa eeguun itti gaafatamummaa isaanii akka bahataniif waamicha dhiyeessan. ይህ ዛሬ የምናደርገው ንቅናቄ sosochiin har'a jalqabsiisaa jirru hospitaalota lama kan magaalaa Finfinnee keessa jiraniin kan eegalamudha. Dhaabbilee fayyaa naannolee irra jiraniinis amaanaa jechuun barbaada. Sosochiin kun haala jireenya hawaasa keenyaa kan jijjiiruu fi fayyummaa isaanii kan eegsisu waan ta'eef adda durummaadhaan hojiirra oolchuun fakkeenya akka taanuuf waamicha dhiheessuun barbaada. Hoogganaan biiroo fayyaa magaalaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaa gama isaaniitiin misoomni kooriidarii qulqullina naannoo eeguu fi manneen fincaanii qulqulluu sadarkaa isaanii eeggatan akka jiraatan taasisuun sosochii dhibeewwan daddarboo hanqina qulqullinaatiin dhufan qolachuuf taasifamu keessatti shoora olaanaa kan qabaatu ta'uu himan. የልማት ኮሪደሮች ይዘውልን የሚመጡት በርካታ ጠቀሜታዎች አሉ። hojiin misooma koriidarii bu'aalee hedduu nuuf fidee dhufeera. Akka magaalatti kutaaleen hawaasaa bakkeewwan garaagaraatti qulqullaa'uun akka aadaatti lakkaawamaa tureera. Garuu hojii misooma koriidarii waliin wal qabatee manneen fincaanii sadarkaa isaanii eeggatan hedduun akka ijaaraman taasifamaa jira. Kun gama fayyaatiin gumaacha olaanaa qaba jennee amanna. Hubannoo hawaasaa cimsuun cinaatti bakkeewwan itti fayyadaman ijaaruun ammoo tarkaanfii adda dureedha. Hojii gaggeessaan hospitaala kompireensivii ispeeshaalaayizidii alert Dr. Shimallis Gazzaahin sosochiin eegalame kun hojjetootaaf naannoo mijataa uumuun cinatti fayyadamtoonni dhibeewwan daddarboo garaagaraatiin akka hin qabamneef shoora olaanaa qaba jedhan. Sagantaa hospitaala qulqulluu uumuu naannoo qulqulluu uumuu jalqabameera. Ministeera fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaatiin hospitaala qulqulluu uumuu naannoo hospitaala qofaa miti. Buufata fayyaas keellaa fayyaas naannoo isaa qulqulluu gochuun directly faayidaan inni qabu baay'eedha. Tokko satisfaakshinii dhukkubsattootaa yookiin tajaajilamtoota ni dabala. Dabalataan immoo hojjettoota ogeessa fayyaatiifis naannoo gaarii naannoo mijataa uumuun directly du'a hambisuurra directly bu'aa qaba jechuudha. Sosochii Itoophiyaa qulqulluu uumuuf taasifamu keessatti hawaasni hirmaannaa si'ataa akka taasisuuf waamichi dhiyaateera.